Kufaati kilaboota Piriimeer Liigii keessaa fi taphoota Shaampiyoons Liigii haalaan eegamaa jiran. Kilaboonni Piriimeer Liigii 6 wal faana yeroo jalqabaaf gara ramaddii kilaboota 16 Shaampiyoons Liigiitti yeroo darban, deeggartoonnii fi xiinxaltoonni kubbaa miilaa Piriimeer Liigiin qabu cimina Piriimeer Liigiin qabu kaasuun dinqisiifataa turan jirus. 6 keessaa 5 sadarkaa 1 haga 8 gidduu qabachuun darban. Gara nuusa xumuraatti darbuuf dorgommii godhameen garuu halkan lamatti kilaboonni Ingiliz 4 galchii hedduu irratti lakkaa'amuun mo'amuun dorgommicha keessaa kufan. Arsenaalii fi Liivarpuul qofaatu gara nuusa xumura Shaampiyoons Liigiitti darbe. Humna maallaqaa fi jaalatamummaan Piriimeer Liigiin Ingiliz dursa jedhamus haala hin eegamneen mo'aman. Maanchister Siitii, Cheelsii, Niwukaastilii fi Tootenaam fa'aa keessaa urgufatanii gara qe'ee isaaniitti galan. Kilaboonni Ingiliz hundi morkattoota isaanii irratti galchii 18 qofa yoo lakkoofsisan, isaan irratti ammoo waliigalaan galchii 30 lakkaa'ameera. Niwukaastil gara Baarselonaatti yeroo imalu kilaba humna maallaqa guddaa qabu akka ta'e ibsamaa ture. Baarselonaan dhiyeenya kisaaraa keessa waan tureef baajetaan waliin madaalan. Taphicha dursuun xiinxaltoonni gara Baarselonaa kan deemtu yoo ta'e, kan haasa'u maallaqa kee osoo hin taane dandeettii kubbaa miillaatii jedhan. Baarselonaan hanga boqonnaa ba'anitti 2 qixa xumurus achi yeroo deebiin galchii 7-2 taphicha mo'atee ba'e. Waliigalaan 8-3 jechuudha. Liivarpuul marsaa duraan mo'amee ture. Anfiild irratti Galatasaray 4-0 mo'achuun qabxicha galagalchate. Waliigalaan 4-1. Cheelsiin shaampiyoona bara darbee PSG morkate. PSG'n waliigalaan galchii 8-2 mo'ate. Arsenaal birqabaan morkataa laafaatu isa mudate. Baayer Liivarkuusan waliin jalqaba qixa xumurus dirree isaa irratti 2-0 mo'ate. Waliigalaan 3-1 injifatee darbe. Morkii guddaa kan irratti mul'atee fi Gaardiyoolaaf gaabbii ta'uu malu kan Maanchister Siitii fi Riyaal Madrid walitti fidedha. Yeroo hundaa waan haaraa qabadheen argama jechuun dhama'uun kan beekamu Gaardiyoolaan sababa filannoo taphattootaa fi akkaataa taphaa yookaan taaktika filateen gatii baasee jedhama. Haa ta'u malee qabxiin guddaan taphattoonni Shaampiyoons Liigii dhufan akkamiin eegamu kan jedhudha. Yeroo 15 shaampiyoonaa ta'uun kan beekamu Real Madrid bara kana ga'umsa addaa irratti kan argamu Bayern Munich keessummeessa. Taphni sun jalqaba eebila 7 bara 2026 Santiago Bernabeutti geggeeffama. Real Madrid Xabi Alonso geggeessee taphataa isaa duraanii Herbiola jalatti bayyaannachaa jira. Manchester City mo'atee kan darbe Madrid garee Vicente Kompany kilaba waliigalaa 10-1 Atlaantaa mo'ate waliin morkata. Harry Kane taphataa Ingiliz jalqabaa galchii Shaampiyoons Liigii 50 lakkoofsisee ta'eera. Luis Diaz fi Mike Olisen ga'umsa ajaa'ibaarra jiru. Jamaal Musiyaalaan miidhama yeroo dheeraa irra deddeebi'uun Muunikiif oduu gaariidha. Miiliyaan Impaappee Riyaal Madridiif bara kana taphataa murteessaadha. Veenishiyaa fi Beeligiyaansis akkasuma jechuudha. Garuu Madrid irra deddeebiin miidhama taphattoota jajjaboon rakkataa turte. Karra eegaan isaa Thibaut Courtois sababa miidhamaan hin taphatu. Eebila 8 ammoo Arsenaal kilaba Portugal Sporting Lisbon morkata. Arsenaal seenaa isaa keessatti waancaa Shaampiyoons Liigii mo'atee hin beekne ta'uu ni beekama. Arteetaan garuu waggoota 3f walitti aansee nuusa xumuraaf darbeera. Bara kana filannoo taphattoota baay'ee kan qabu Arsenaal birqabaan kilabii liigii laafaa keessaa taphatu waliin ramadame. Taphni biraan hawwataan Liivarpuul fi Shaampiyoonsii bara darbee PSG gidduutti kan geggeeffamudha. Bara darbee PSGtu Liivarpuul mo'atee darbuun hanga dhumaatti mirkaa'ee geeba of harkaan ga'ate. Bara kana kilaboonni lameenuu ga'umsa bara darbeerra hin jiran. Garuu haalli PSG'n Cheelsii itti mo'atee darbe tilmaama Liivarpuuliin ni mo'ataa jedhu akka argatu taasiseera. Arne Slot barana rakkina hedduu garee isaanii keessaa qabu. Diyaaziin erga dhabanii taphataan akka isaatti kilabicha tajaajilu ammayyuu hin argamne. Maallaqa guddaa baasuun Ekitike, Florian Wirtz fi Isaaq mallatteessisanii Wirtz ammayyuu Piriimeer Liigiitti haalaan hin madaqne. Isaaq miidhamarra jira. PSG'n ammoo taphattoota ciccimoo hedduu badhaasa Ballon d'Or keessatti sadarkaa gaariin xumuran hedduudha qaba. Luis Enrique'n bara kanas waancicha injifachuuf akka qophaa'an dubbataniiru. Taphni biraan haalaan eegamu Baarselonaa fi Atleetico Madrid gidduutti kan geggeeffamudha. Baarselonaan La Ligaa dursaa jira. Atleeticoon hirmaannaa Shaampiyoons Liigiif yoo ta'e malee waancaa La Ligaa irraa fagoo jira. Baarselonaan bara darbe carraa xumuraaf ga'uu xiqqoodhaaf dhabe. Bara kana kaayyoon keenya waancaa Shaampiyoons Liigii mo'achuudha jedhan leenjisaan kilabichaa Hansi Flick. Atleetikoon geeba Coppa del Rey irratti Baarselonaa mo'atee darbe.
Taphattoonni Baarseloonaa duubaa ka'anii qabxicha galagalchuuf yaalanii garuu hin milkaa'in hafan. Kanaaf taphni sunis haalaan kan eegamu ta'a. Bara kana Piriimeer Liigii keessaa falaasamni taphaa akka haaraatti hojiirra oolaa jiru kubbaa dhaabbatee darbachuun gara galchiitti jijjiiruuf yaalii fi kubbaa dhaabbatee fageenya irraa rukutanii galchiitti jijjiiruuf yaaluudha. Kubbaa to'atanii taphachuu, waliif dabarsuu, paasing irraa gara suuta duubaan kubbaa qindeessanii taphachuutti ce'eera. Akka ragaan OP agarsiisutti taphoota Piriimeer Liigii 210 ta'an irratti tapha tokko irratti giddugaleessaan kubbaa 873 qabxii 3 waliif dabarsuun taphataniiru. Erga bara 2012 haga 13 as kun rikardii isa gad aanaadha. Yeroo sanayyuu kubbaan 868 qabxii 7 ta'uu waliif dabarsanii ture. Galchiiwwan 587 lakkoofsaman keessa galchii 166 ta'uu koornaa kubbaa dhaabbatee rukutamu yookaan kubbaa sararaa alaa ba'ee harkaan darbatamuun gara galchiitti jijjiiramanidha. Kun ammoo 28 galchiitti lakkaa'amaniiru. Lakkoofsi kubbaa dheeraa harkaan darbachuuyyuu isa waggoota 5 darbaniirra dachaan dabaleera. Bara kana qofa taphataa tokko irratti giddugaleessaan kubbaa dheeraan 3 qabxii 97 ta'u darbatamaa tureera. Sun ammoo kilaboonni Piriimeer Liigii tapha teeknikaa caalaa humnaa fi jabina qaamaa akkasumas kallattumaan gara galchiitti jijjiiruuf yaaluu irratti xiyyeeffachuu agarsiisa. Kilaboonni Ingiliz taphattoota teeknikaa fi dandeettii addaa qaban caalaa kanneen qaamaan jaboo ta'anii fi saffisa qaban irratti xiyyeeffachuun mallatteessisu. Sun ammoo jedhe xiinxalaan kubbaa miilaa Irfaan jedhamu kilaboonni morkattoota isaanii dandeettii tapha kubbaa miilaa cimaa fi teeknika qabaniif qophii gadi aanaa waan taasisaniif ofirraa ittisuu hin danda'an, injifachuuf illee ni rakkatu jedhe. Kilaboonni akka Baayer Muunik warra humnaan taphatan miti. Humnaa fi jabina qaamaa qabu. Garuu taphoota ciccimoo idil addunyaas qabu. Isaan ammoo injifachuuf yeroo kamittiyyuu haala mijataa kan uumanii fi torbaniin dandeettii isaanii fooyyessatanidha. Itti dabaluun kilaboonni Piriimeer Liigii Ingiliz kanaaf hedduu akka rakkatan ibse. Taphataan Kiristaal Paalaas duraanii Andiroos Toosend kan yaadutti taphoonni Shaampiyoons Liigii deebisanii injifachuu irratti baay'ee xiyyeeffatu. Yoo dogoggora xiqqoo tokko hojjette yookiin kubbaa of harkaa baaste morkataan kee si adabuu isaati jedhe. Sun kubbaa miilaa sadarkaa olaanaatti daawwatamudha. Mo'amaa deemta. Piriimeer Liigii keessatti of eeggannoon taphatama. Taphoonni gara ittisa kubbaa qabatanii dabarsuuf yaalu. Taphoonni Shaampiyoons Liigii ammoo faallaa kanaati jedhe. Humna maallaqaa Piriimeer Liigii liigota kaan baay'ee caala. Kana jechuun garee taphattoota dorgommii adda addaaf hiriirsan baay'ee akka qabataniif carraa isaaniif kenna. Haa ta'u malee kilaboonni Piriimeer Liigii akkas ta'ee baay'ee miidhamaa jiru jechuun falaasama tapha isaanii qeeqa. Egaa daawwattoota keenya qophii ispoortii adda addaa yeroo adda addaatti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Kanarraa kanumaan goolabneerra horaa bunaa deemana.